يا رب سميان فيلمي ونورت جدك فيلمي أكتر فيلمي نورت جد سميان أما يونا يا منجرتي يا مكابا كيا توبي أنجر تشي ما تبقى ويكي سدابتي فيديو نو قدسنا الناس أنا مالكونا كوي مال جنة يرو درب توبي أقل تيتينا سيدون في جيجان وفي أما موشانو يا منجرت زي من كيسا زفتي تيسي مجرتي يمن كيسة جرتي سلام في جيتشودان لقيت تمس ديبيتي شي برباچا أكم جاتو كان يا جماعة غرو أس كيستي مو جولينزا فيديو رتي مولتاني سيدوني جولي أرجيرا فيديو يوتيوب رتي شيء سامورتي ردي دبي إلى لا مال قد النسو ركضي نانتي نجاوا كلام ما كيسني فاوائتو كم جمتو تبرسو تاكم جرتو nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u hunduma keessanii ku nagaa irraa hafaan haa ta'u wanti kun dhugaa waaqa maani gara kamitti adeemaa ramaani nama aarsu ammoo wantichi baay'ee tokko qixxil nama godhee nama aarsa iyyuu malee hundi keenya iyyuu bakka biyya galteettenne bakka biyya galuushii tokko jalaa galatenne irrifenne biyya galuushii nagaadhaan ijoollee shii faana galuun jennee irrifenne amma ammoo yaman jirti salam faana gibbiin ka'eera gibbiin nasnin jiru wal'aanso salam wajjini wal'aanso wal qabaniif salam maal jettee bahaaraanin deemaa jettee yerooti viidiyoo gadhiistuurraa kaaseeni dhufuuf ka'e kunoo dhufee kanaafan dhufee akkamitti bahaaraanii itoo ati deemtu bahaaraan deemte ijoollee kana faana waan tokko yoo taate ani maalin jedha taa'ee dhageen taa'amoo maalin godha kanaafuu qaqqabuun qaba jedhee fiigee dhufee argitanitti yoo ta'e salaam yeroo darbe dhaqxeetti galtee turteesi ammas illee deebitee dhaqxee jechuudha ani ndaam viidiyoo sanaa wan argu iddoo ta'e magaalaa wayii keessatti viidiyoo waraabu se'enna laalu saanoo hoteelicha iyyuu akka hoteela wayinatti fakkaata akka bakka bashannanaa wayii maqaasaa iyyuu agarsiisan arabiffa viidiyicha laaltanitti yoo ta'e aarmaasaa namni arabiffadha maqaanii hoteelicha agarsiisan inna ammas taanaan jetteeni ammas yaa'anii Sumayyaan ammayyuu yaman jirti ana engaddan jenne hawaaniyyuu ittiin amanne Sumayyaan biyya galuushi ittiin amanne moo maa akkas jetti ani Itoophiyaan jira jennaani Said fiigichaan Itoophiyaa galee akkamitti mirkaneeffatee hirgixeenya akkamitti ta'ee jette yaani waan ta'e wal beeku argitani dubbi fiinceen poolisiin akkanatti fiincee argata bar gaaffii keessan dubbi caafigaa argate mirmaraa irratti jechuudha qorannoo irratti hunda isaa bira gaa kanaaf osuma keetti waan inni isin tokkomu hawaaf Sumayyaan wal beeku hawaaf Sumayyaan haasaa qabu bal'inaan ittiin deebi'asitti ani illee fiincee argadhe tamaraa maarii ta'uun kun olu booda xiinxaltuu irratti nan tamaraa mar achi kanaafuu Sumayyaan maayettee ijoolleen koo paaspoortiin qabanii paaspoortii baasuun hin danda'amu dabdaabbee iddoo bareessan hunjuru yaman keessa bakki baay'een hojii hin hojjetu minaamin kanaafuu ani immoo galuu waan hin qabuuf maatii koo dhaquu waan hin qabuufi maatii bira dhaquu waan hin qabuufi bakka murteesseetiin jirannan maaliif na diddee ittiin suma salaam kanaan dura yeroo nan dhufe yookaan Itoophiyaa yookaan iddoo ta'e Dubai yookaan iddoo ta'e karaa seera qabeessa ani haala si mijeessannaa maana diddee maaliif na diddee jette ammas immoo gara Dubai deemte Dubaiitti akka barbaadde viidiyoo kee hojjechaa iyyuu jiraachuu dandeessa yookaan immoo Dubai irraan gara Itoophiyaa seera qabeessaanii karaa seera qabeessa taanaan ammallee ansi faanan jira jetteeni garuu isa akkana seera ala karaa galaanarra deemamu kana bahar taanaani ani ammallee si dhiiseen deemu jette tikkeettiin koo oppiniidha jechuun guyyaan barbaade dhaqee deemuu nan danda'a tikkeettii dhaqaa galan qaba waan ta'eef guyyaa hin qabu guyyaan barbaade saafaruu hin danda'a kanaafuu si dhiiseen deemu ani wal qabanii gaafasti wal qabanii hingaltaa na dhiistee galtaa na biraa deemii lammata iyyuu deebiteen dhufiini na hin barbaadini bakka murteeffadheera deebiteen dhufiini ani immoo sitti meera keessaanii markabarra iyyuu hin baane bahaara yaadaan jira barbaadaan jira malee markabarra yoo man bahee kan fiigdee dhuftu itti Sumayyaani
isheen kun immoo markabarra erga baateessatti argiti si jammari kanaaf fiigee dhufeette. Jarri kun akkanatti wal'aansa wal qabanii jiru ka. Wal'aansa wal qabanii jiru akkasitti jechuudha isaan Salaamii fi Sumayyaan jechuudha. Yaa'u dhugaatti kanaan dura yeroo isheen si fuudheen deema jetteeni ani yaada Yaman keessaa eessayyuu deemuu hin qabu jette. Yamanii eessayyuu hin deemu Yamaniin baay'een jaalladhaa jette sila. Malee osoo dhugumatti biyya Itoophiyaa dhufuu barbaadde ta'e Salaam kunu baay'ee gargaarti dhugaa dubbachuudhaan laal qobaa deemuu fi namni si gargaarullee laal ijoollee lama qabattee jirti meeshaan shi jira namni si faana jiraate waan baay'ee si deeggara. Salaam immoo harka leexaadha waan ta'e waan barbaadde deeggaruu ni dandeessi ture. Yeroo sana garuu Sumayyaan hin deemu eessayyuu hin deemu waan jettee murtee mataa ishee waan ta'eef namni kamuulloo ishee deeggaresi deeggaramuu qabdis. Garuu immoo erga deemuu barbaadde kaa'amuu makaatee bakka birr jettee erga Saayidoo ija isaa achitti Yaman keessatti argite erga akkas taate immoo nama aarsaa jechuudha. Salaamillee kanaaf birr jettee ammas barartee deemtee isiniin jedha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba wantichi. Egaa walumaa galatti ammallee Sumayyaan biyya hin dhufne. Yaa Saayidoo ijoollee kee garuu argitee mitiire inni kan barbaadis maal seetan viidiyoo yeroo hojjettu viidiyoo sana keessatti illee ammas bakka ishee maqaa dhaattu wayii dhagahuu hin danda'a. Ijoollee illee achi keessatti akka carraa arguu hin danda'a jedhe ture. Ji'a meeqa ijoollee isaa hin agarre inni ijaan ji'a meeqachuu kaameeraa irrattis ta'e viidiyoo waraabamee fi viidiyoo kooliingiidhaan hin agarre. Amma maal goona ree ijoollee dubbinoo hin deebi'e nuti jechuun hin agarashee isa jedhan beektu dhukkuba wayirra fooyya'eeraanii fayyeetiin jira jedhee namni tittiratee yeroo kakka'ee gadi hin bahin namaan jedhu moorri dure gadi hin bahin aduun jaallatu qilleensa hin jaallatu namatti deebi'a gaaddiduun jaallatu dhukkuba waan ta'e. Amma namni tokko roodu bakka itti deebi'ee itti namatti deebi'u sun immoo balaadha akkaataan nama dhukkubu. Kanaaf dubbiin kun nutti deebi'e nutti agarashee nutti deebi'een sinii dhuguma nutti deebi'e. Yaa Saayidoo maal goona yaa Saayidoo maaltu sii mala Saayidoo maaltu sii mala yaa Rabbi kiyya Saayidoo argite isheen fataa itti jirti riilaaksiidha itti bareedeera iyyuutti abayaa uffattee fataa jetteetti ijoolleenis babbareedoo jiru maashaallah Rabbi siif haa guddisu. Saayidoo ati garuu tasgabbaa'i ijoolleen kee nagaan fataa hidhanii jiru. Amma immoo Yamanii fiigee haqamoo akkam jedhu jo Yamanitti fiigee deema moo akkam gargaram deema amma barbaacha Yaman deema moo maal godha. Rabbi kiyya musiibaa maaltu isa qabate laata. Dhuma keessa naa bareechuun ni jedhanii nama eebbisan kun kanadha. Waaqni dhuma kee haa bareechu jechuun kanadha. Egaa kanumadha wanti isaan haasa'anii wal lolaa turanii suma irra deddeebi'anii walitti deddeebisaa turanii malee waan haaraa hin dubbanne. Dhuma irratti garuu ammati waan ati irra geessu hamman argutti hin deemu itti Salaamii bahaaraan nafaana deemta gara Yaman deemta na jette booda garuu amma deemii jetteen Sumayyaanii waan jiru hundumaa hin haasofnaadhaanii. Isheen kun garuu waan hundumaa seera qabeessaan xumureetteeni ijoolleen kee si haa yaaddessanii waan ijoolleen kee sittaa dhaga'ameen jettee akkanatti xumuranii isiniin jedha.